Rakeenya sitti wala karree baay'ee gammachuu qabna baga jiraatanii baga jiraannee isiniin jenna. Akkuma beekamu yeroo hedduu yeroo baay'eef deddeebinee asitti illee argamuu turre guyyaa waboo waraana bilisummaa Oromoo akkam akka fakkaatu dur waliin ibsuu turre. Gadallee ibsamee ture kaan 2016 Greater Manchesteritti magaalaa Leesitti arrammoo wanni cimaa kaarkaanu qabu kan nuti arra dudubbachuu barbaannu yoo jiraate haala yeroo ammaa tana Oromoo keessa jiru jechaadha. Haalli yeroo ammaa Oromoo keessa jiru maal fakkaata jennee yoo yaadne baay'ee kanama saalfachiisuu fi yeroo tokko nu gammachiisallee nu saalfachiisallee nu rifachiisallee akka malee maaliif nu rifachiisa hoo jennee ijoollee xixiqqoo bishaan fakkaatu akkana tana dhabaa jirra. Gaafii bilisummaa gaafii abbaa biyyummaa gaafii mirga fi gaafataniif jecha akka bishaanii dhadhangalaasanii yaaddoo tokko malee gaafii takka malee ilmaan wayyaan ilmaan TPLF itti baatee dhiiga isaanii facaasaa jirti jecha akka bishaan dhiigni isaanii dhangala'aa jira akka namaatti dhiisa akka bineensaatti ilaalamne jecha kun maalirraa kan ka'e tuffii Oromoo irraa qabduu fi wayyaaneen tuffii Oromoo irraa qabduu fi baay'ina isaanii gabaabsinaa lafa isaanii dhibbifnaan wantu wayyaaneen waliin dubbattee jirtu jechaadha. Kanaafuu wayyaaneen waggaa 25 akka addi bilisummaa Oromoo chaartara gadhiisee baheen biyya san humnaan qabattee impaayera Itoophiyaa san qabattee kan jiraatte ummata Oromoo irratti tarkaanfii gara hammeenya gara jabeenya tarkaanfii suukanneessa Oromoo irratti fudhachaa turte beekamaadha. Ammoo haala adda taheen duduugaa sanyiidhaa irratti labsitee Oromoo takka isin agartanitti fixaa jirti. Kana maal gochuu qabna jennee yoo wal gaafanne akkamitti umiitii namaa kana gabaabsinee injifannoo guddoo wareegama xiqqaadhaan akkamitti jijjiirree galii geessinaa qabsoo Oromoo kanaa jenna. Qabsoon Oromoo dhiibbatee sadarkaa kana gahee jira. Sadarkaa gartee harkaan bilisummaa ol naqachuu takka geenye jira. Dhiiga namaatiin haa galatoomanii barabaraan ni yaadatamanii seenaa qabu gootota bakka gootaa galmeeffamanii jiranii jecha barattoonni Oromoodha. Kanaafuu nuti amma maaltu nurraa eegama yoo jennee dubbanne jarana nuti akka namaatti illee jiru hojjechaallee jiru quballee qabaachaa jiru ni dhageenya jechuu dandeenya. Irra caalaan keenya hin dhageenya akka naman dhageenyi itti yaadaa jirra. Yoo dhageenyallee akka ja'anii tokkotti gartee maal na dhibe dhugaa rabbii yoo taate maal na dhibe 2014 qaqqabdee wayyaaneen kan abbaa Tsahayyee dhaadatee OMN akkasi baasee saaxilee nuti master pilaaniin hojiirra oolaa ammoo kan dura dhaabbate likki galchina kan jedhe nutis immoo Oromoonnis nuti master pilaaniin kun akka hojiirra oole dura dhaabbannaa jette ijoolleen Oromoo. Kanaafuu maaliree 50-50 jecha tokko wayyaaneenis gadi dhiisuu jette itti fufa. Oromoonis immoo kan nu dabarsee kan nu gatte Oromoo yan bakka lamatti qoodamtu jette. Eega kana meeqa keenyaatu waan kana akkas jedhee namichi ni dhageessanii wal jalaa butuu malee eenyutu hojiirra oolche namni tokko itti yaadne namni tokko itti dhimmanne akka oduutti odeeffamaa ture jecha diinni akkuma qophooyte sanitti akkuma jette sanitti hojiirra oolchite odoo isin agartanii akkasi fuudheela rasaasni akkasi ijoollee Oromoo dargaggoo qeerroo laman argamne deddeebisa ifirra garagalchaa ture jecha eenyu keenyaatu waan kana eessa dhaabna eenyu keenyaatu waan kana akkam godhuu qabna jedhee wal gaafate waliin gaafanne haga arraatti illee wal gaafachaa jiru jecha nama tokkoo fi lama amma kaganda kana keessa fiigee maal gochuu qabna maaltu nurraa eegama jedhu sanuu ammoo kunis maal na dhibe kamit tokkoo fi lama mee magaalaa Manchester kana London kana yoo jiraanne joon mee nama meeqaa jira arra nama meeqaa dhufe namoonni dhufe kun maal fakkaata mee haati dargaggoosanii keessa mee abbaan dargaggoosanii keessa arrallee isaanumaa dhufe jecha kakalee dhumees isaanuma kabaru dhumuu deemuus isaanuma abbaa fi haati isaanii hin jiran ijoollee sana duuba hin jiran ajiraachuutti illee hin jiran. Kanaafuu maal gochuu qabna gogo maal gochuu qabna nutiin kun akka namaatti akka ilma namaatti akka Oromootti akka dhala tokkotti nuti maal godhuu qabna gogo nuti dubbiin tan an dubbiin tun na dhibdee jirti. Kana gaamma wanni gabaabatti gabrummaa hiddaan buqqisuudha. Hiddaan akkamiin buqqifna tokkoomne irree tokko taanee humna takka yaada tokkoon wayyaanatti fuula deebisu waan qabnu nuti waan biraa wanni Oromoof waan hin jiru. Wanni Oromoof waan hin jiru akka dhugaa yoo dubbanne nuti diinagdeedhaan yaada keenya kachii lolaa jiru ni jira arrallee namaa dhumu jira guyyaa irraan kanaa kana. Gaafa Janawaarii 29 waan Oromoota sanirra gahe dhageessan. Sabaa'onni dabarsee OMN TV'n wannummaan miidiyaan Oromoon dhabu kaamaaraan dabarsuu ture. Garaffi isaan garafaman jiran. Qullaa isaanii huccuurraa baafamanii akkamitti isaan akka garafaman. Namni akka keessaa du'e dhageessan. Kun nu dhagahamuu qaba silaa. Xiqqollee taatu kun nu suukanneessuu qaba akka namaatitti jechaadha. Kun namni kun hin suukanneessine yoomillee hin sossoo'u. Yoomillee sossoo'uufillee ta'u akka rafetti hafaa jecha. Kanaafuu
dhagamu akka ijoollee xixiqqootillee ijoollee dhuguma ijoollee xixiqqoo akka nama xiqqaattillee akka nama guddaattillee yoo nu dhagame nuti gabrummaa tana gabaabsuu dandeenya. Gabrummaa gabaabsinee yeroo gabaabaa keessatti qabsoo Oromoodhaaf bakkaan gahuu dandeenya. Addi bilisummaa Oromoo oofee qabsoo kana fidee har'aan kana sadarkaa amma jiru kanaan kagee adda bilisummaa Oromooti. Harreelleen ba'aa ilmoota isaatti fadde akkuma jedhani addi bilisummaa Oromoo Oromummaa barsiiseeti daangaa isaa barsiisee Oromoo keessa lolchiisee sadarkaa kanaan ga'e amma qeerroon irraa fuudhee itti darbee ifi isaatti falmataa jira jecha. Qeerroo falmataa jiru kana dirqama nu barbaachisa waraana qabaachuu qabna. Dheengadda jaalchaa sammuumaa dubbatee jira Gireetan Maanchister keessatti waan kana. Dhumiitii Ruwaandaa mudattee Oromoo mudata. Dheengadda hiriira tokko arguun jiddan Ruwaandaa keessatti hiriira guddaa Oromoonni yaaman. Maaltu isin yaachisee kana godhuu dandeessanii jennaan dhumiitiin ilmaan Oromoo irratti deemu jirtu. Dhumiitii Ruwaandaa ka caalutu Oromoo irratti deemu jira. Santu nu yaachisee baay'ee nu dhiphisee jira. Ta'utti jirtu abbaan mirgaati. Haga Oromoon tokko dachii Oromiyaa irratti hafutti dhumnee dhabamna jaanii. Isaan illee immoo dhabamsiisuu qophiirra jirani. Kanaan nu yaachisee har'aa kana hiriira kana baanee jaan. Kun nu yaachisuu qabaa. Tokkummaa uumuu qabna. Yeroo hundumaa tokkummaa jennee dubbachuun faayidaa qabu. Tokkummaa san hojiirra oolchuu jara keenya. Hojiirra oolchuu nuti nama keenya qawwee hidhachiisu. Jaalannee beekama. Odoon jaalanne abbaa feete deeggani waraanni bilisummaa Oromooti. Oromiyaaf kan looluu jecha. Oromiyaaf kan lubbuu isaa kannee jecha. Waraana dhaaba tokkootii miti waraana siyaasaa takkaatii waraana bilisummaa Oromoo jechuun waraana Oromoo kutaa kudha tokko hoogganuu ka harka qabatu ka diinaa ajjeesu ka du'u ka lubbuu isaa kannee jecha. Wareegama olaanaa qabatanii jiru. Warreen qabatanii jiru. Wanni nuti gochuu qabnu waraana kana jabeessu humna xiqqoo jirtu humna biraa itti daballee hidhachiisu dirree leenjitti gargaaru eega leenjifamee qaadhummaa rabee leenjifamee dirree qabsoo qophaa'e waan namni waraana tokkoon tajaajilu biyyi tana keessatti biyyoota bilisa keessa jiru kanatti waraana isaanii warra nama fidiyaasitti nama gargaaru waraana isaanii bahanii kadhatanii baqatanii bahanii uummata isaanii irraa gargaarsa fudhatanii waraana isaanii jabeessan jecha. Kuni waan qaanyiillee ribeelonallee baqataallee ala jirra. Kanaafuu nuti waraana kana jabeessuun odoo nutti himuu hin tahin odoo dhageessin hin tahin baanee eessa deemnee waraana kana gargaaruu qabna eessa jabeessuu qabna jennee wal gaafannee yeroo nuti walitti dhufnu yeroo ammaa kanaa kan amantiinii miti kutaanii miti siyaasaanii miti akka Oromoo waraana Oromiyaaf lolu tokko nuti humna wadoo qabna bar waraana bilisummaa Oromoo jechuun waraana dhugumaan eenyummaa ifitti amanu waraana dhugumaan biyya isaatti amanu waraana dhugumaan leenjifamee biyya isaatti dhaabbatee achi bahee if kanneen jira. Kana jabeessuun dirqama Oromummaan kana cinaa dhaabbachuun waan qaban humna nu barbaachisu ni qaban humni gamaadha Oromiyaan guutuudha. Qabeenya barbaanna jaran maallaqa waraana bilisummaa Oromoo cimsinuu qabaachuu qabnaa danda'uu illee qabna. Kanaafuu meeqa keenyatu if qopheesse. Meeqa keenya amma dheengadda haa balatamtu Oromoo warri abaan kana dhufe Gireetan Maanchister irraa dheengadda achi turan gaafa amajjii 23 achi turanii achitti arjoomanii dhufan warri hafelleen warri dheengaddan dhufe sababni isin gumaata kana itti gootan jedhanii har'a nu jala dhufanii haa galatoomanii galanni isaanii bilisummaadha. Akkanuma warri har'aan kana as jirtan cuftinuu wanni wali dhufnuuf ija keessa wallaaluuf odoo hin taane wal baruuf odoo hin taane wal baruun ija keessa wallaaluuf waan duraati. Kanarratti ajjannee ammoo waan gochuu qabnu wal gaafannee godhuu qabna jara keenya. Namni har'a dhabe boru argata akka boru argatanii laka argatan wayyaa jala. Warri har'as nu ka hafellee ni abdanna. Ollaa keenya illee haadha keenya abbaa keenya hiriyoota keenya cufattiifne bakka Oromoon itti wal gahutti dhahine waan kana wal gargaaruu qabnaa jechaadha. Wanni kun
kun du'a caaftu jechaadha kuni jara keenya asumatti gabaabsa sa'aatillee hin qabnu waan hedduutu irraasitti godhamaa jira waan asi godhamu kanarrallee qooda fudhadhaa waan waba waraana bilisummaa oromootiif galii ta'u kaarraasitti gurguramaa jiru jira waan sabaa Shee Hasan nuufidde itti yaa hirmaadhaati bitadhaa caalbaasin adda addaas ni jira qophaa'aadha kanaafuu jaallana fanillee karaa darbe eeggataa jiraniitiin galatoomaa waan na dhaggeeffattanii